Tole inshaallah jalqaba irratti Ibrahim Ahmad Nanjaanii kana gahuudhaaf gammachuu guddoon nu dhagahama. Carraa tokko rabbiin nu kennee jira. Carraa rabbiin nu kenne gaafa dura quraana kana buusu guyyatti yoo xiqqaatte juuza shanniin karaa qabeenyi rabbiin nama hundaa walqixa kenne umrii namni jaallatu sammuu hin arganne. Oh no! Salaata. يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاف يوم دي خسنو جافي تكلم جافي جراح خسومات وكمان نسير دون جراح خسومات كنيا وجلا برو أني سنجان. Tole inshaallah jalqaba irratti Ibrahim Ahmad Nanjaanii warri keenya naa baase garuu ammaan tana ittiin beekamu watar jechuudhaan na beekan. Hayyee gaafii takkalamna nama gaafa jira gaafiin jalqabaadha. Ji'a Ramadaanaa kana gahuudhaaf miira akkamiitu si dhaga'ama? Wallahi alhamdulillahi rabbil alamin galanni rabbiiti. Jalqaba irraan imaan rabbiin tola namatti oole ta duraa umrii nama dheereessuudha umrii nu dheereessee soomana kanaan nu eeguun gammachuu guddaan nu dhaga'ama alhamdulillahi rabbil alamin jechuu barbaada. Hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasummaa biraa qabadee dhufeetiin jira kasummaa keenya jala baru eenyu sinyaan? Diinee Sheekhaa Damnaan jala. Hayyee gaarraa guyyaa irraa soomana wal qabatee gaafii takkalamna gaafa jiraatis gaafii si gaafachuu fi gaafiin jalqabaadha. Ji'a Ramadaanaa kana gahuudhaaf miira akkamiitu dhaga'ama? Ji'a Ramadaanaa gahuudhaaf alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ji'a Ramadaanaa gahuudhaaf gammachuu guddoon nu dhaga'ama. Gammachuu hisaaba alaatiitu nama dhaga'ama islaama hundatti jechuudha baga ji'a Ramadaanaa kana geessaniin ja'a. Kamu ni jira kasummaa keenya jala baru eenyu sinyaan? Omar Miftaan jedhama maqaan koo Hayyee gaafii takkalamna nama gaafa jira guyyaa irraa gaafiin jalqabaadha. Ji'a Ramadaanaa kana gahuudhaaf miira akkamiitu si dhaga'ama? Yaa alhamdulillah ji'a Ramadaanaa goontuun waan laaftu miti beete. Rabbumaan nugi alhamdulillah inna khaan biraa kam enneetteeti. Hayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasummaa biraa qabnee jira kasummaa keenya jala baru eenyu sinyaan? Egaa maqaa kiyya Toofiq Muhammad Abdii naan jaan. Hayyee gaafii takkalamna nama gaafa jira gaafiin jalqabaa ji'a Ramadaanaa kana gahuudhaaf miira akkamiitu si dhaga'ama? Egaa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin amma ba'du. Egaa gaafii bareedduu na gaafate Ramadaana kana gahuudhaaf gammachuu hanqana jaameen beekamne na dhaga'ame gammachuu kana kaan jeebsadhu qabu nama miira kiyya guddatee jira jechuudha. Hayyee gaafii lammaffaadha. Ji'a kana otoo hin gahin namoota du'anii fi ati jidduu garaagarummaan jiru lubbuu jiraachuu keessatti kan darbe maali? Tole inshaallah carraa tokko rabbiin nu kennee jira. Carraa rabbiin nu kenne gaafa dura quraana kana buusu baatiin soomanaa tun isinirra dirqama godhamteeti akka irraa milkooytaniif isii tana soomana keessa zikrii baay'isaa keessa quraana qaraajee inshaallah wanni nama kutee fi nama jirurraa adda godhu carraa jannatatti barbaadachuudha carraa biraa rabbiin sii kennuudha jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin. Ji'a kana gahuudhaa fi namni ji'a kana osoo hin dhaqqabin du'e garaagarummaa guddootu nu jidduu jira maaliif jennaan ji'a Ramadaanaa jechuun ji'a guddaadha ji'a namni khayrii adda addaa keessatti dalagatu waan ta'eef namni du'e san khayrii tana waa hin argatiniif ani lubbuun jiraadhee khayrii tana argachuu kiyyaaf garaagarummaa guddoon nu jidduutti argama jeeti. Hayyee ji'a kana otoo hin geenye namoota du'aniif ati jidduu garaagarummaan jiru lubbuun jiraachuu irra darbee maali? Ji'a kana keessa jiraachuun rabbiitu beetee waggoo waan gaarii si yaadu rabbiin ji'a kana keessa jiraachisaa beetee namni du'ee fi namni du'e garaagarummaan isaanii ji'a kana rabbumaa siin gaami. Kanaafuu as ji'a kana keessa jiraachuu keenyaan khayrii dalagachuu nama du'e sunirraa barnoota fudhanneeti Ramadaana keessa jiraachuu keenyaan gammachuu guddaan nu dhaga'ama. Kabara baraan nu akka nu gahu rabbi. Egaa ji'a kana jidduu siifi ji'a kana otoo hin geenye namoota du'aniif ati jidduu garaagarummaa lubbuun jiraachuun alatti maaltu jira? Egaa garaagarummaa guddaa jira. Namni ji'a kana hin eegin waamee kan duratti osoo ji'a kana hin gahin du'uu isaatiif hedduun gaddaan na dhaga'ama. Ani immoo akka kiyyaatti gammachuu guddaan na dhaga'ama jechuudha soomana kana gahuudhaaf.
Hayya galatoomii gaafiin sadaffaadha. Jiini kun ji'a isa keessa haalaan quraanni qaraamu ati hoo ji'a kana keessa akkamiin qaraa jirta? Wallaahi waan rabbiin nu laaffiseerra yoo rabbi biraan taate inshaallah galgala doorii qara'uudhaaf jirra qara'uulletti jirra. Guyyaa sanga dandeenyetti hojii teenyaan cinatti yeroo argannerra inshaallah quraana kana rabbi nu haa laaffisu ikhlaasa rabbi nu haa kennu qara'uma jira jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin. Bareedaadha. Quraana namuugaa karoora mataa isaatiin quraana hagamiin ji'a kana keessa buusuu qabaa jee karoorfataa gizee jiini kun dura seene. Anillee akkasumattiin halkan yeroon taa'uu fi guyyaa yeroon jiru keessatti karoorfadhee qaraa jira. Halkan juuzamee qaraata guyyattoo juuzamee qaraata juuzamee yeroo meeqa irra deebi'uudhaaf qabda? Maashaallah. Tuwaati qashollee gaafiin tun gaafii ulfaattuudha. Guyyatti yoo xiqqaattee juuza 5 nin qaraa guyyaa halkan juuza 3 galgala guyyaa juuza 2 nin qaraa yoo xiqqaattee yeroo 5 nin buusa jeetiin karoora qaba. Yaa quraana dhukee haas jirra haa. Guyyatti Juuzallee hin dhaynu. Saffaa lamaaf sadiinuma qaraanaa tura. Ramadaana kanas yeroo meeqaan buusattee karoora? Ramadaana keessa yaa'u tara lama buusuu karooraan qaba amma. Egaa ji'a kana keessa haala bareedaan qaroo jira. Qaraatiin akkuma beekamu jiini kun ji'a qaraatiiti. Ji'a khayriiti ji'a qaraatiin keessa baay'attu. Akka ajaa'ibaa qaraana jeetiin abdii qabu. Hayya halkanitti juuzamee qaba jiru. Egaa halkan qophatti moo namaa hojii? Walumaa akkumatti qaba jirtu. Akkuma walii galaatti halkanitti juuza 5 qarootti jira jechuudha. Hayya walumaa galatti soomana ana keessatti hangam tokko niin buusatteetti karoora qabda. Karoorri kiyya egaa rabbi naa mijeessu hanqa tara 10 niin buusa jeetiin abdii qaba. Salaanni sujuudaa fi rukuu hin qabne qabne. Salaanni sujuudaa fi rukuu hin qabne salaata janaazaati inshaallah. Hayyee deebisee jirta. Salaanni sujuudaa fi rukuu hin qabne salaata janaazaati. Salaanni rukuu fi sujuudaa hin qabne. Salaanni salaata rukuu fi sujuudaa hin qabne yeroo salaata janaazaati moo? Maashaallah argattee jira. Salaata janaazaati. Gaafiin itti aanu wanni dhaabbatatti hidhanii taa'umsatti xumuraman. Dhaabbatatti hidhanii taa'umsa xumuran salaata inshaallah. Deebisee jirta. Wanni dhaabbatatti hidhanii taa'umsatti hiikan hin beeku. Yaali. Taa'umsatti hiikanii dhaabbatatti hiikanii hidhanii. Dhaabbatatti hidhanii taa'umsatti hiikan. Salaata. Dhaabbatanii hidhanii taa'umsatti xumuramu. salaata. Maashaallah argattee jira. Wanni dhaabbatumatti hidhanii taa'umsatti xumuran dhiiroo maali? Salaata. Salaata argattee jirta maashaallah. Gaafiin itti aanu gaafii tokko oofee. Qabeenyi rabbiin namuu hundaaf wal qixa kan naqame. Yeroodha inshaallah. Deebisee jirta. Qabeenyi rabbiin namuu hundaaf wal qixa kan umrii. Umrii miti umrii namni 63 kaan 50 akka adda adda. Wal qixa kan sammuu. Sammuu wal qixa miti. Namni wal qixa yaadu. Hayyee qabeenyi rabbiin namuu hundaaf wal qixa kan. Amantiidha. Amantii namuu garagara. Hin beeku bakka. Qabeenyi rabbiin nama hundaaf wal qixa kanne fayyaa. Hin arganne yaani. Sammuu. Hin arganne. Egaa maali Allahumma salli ala Muhammadin. Hin beekne garuu. Jecha yaadi malee. Umriidha. Hin arganne. Namun daaful miskiinaa tujaaraa waan hundaa wal qixa qaba. Sa'a fayyaa fi sa'a waan biraa. Fayyaa wal qixa argattee jira. يا رمضان سلام نور. Gaafiin xumura yeroo jiini ramadaanaa kun dhumu ni gadditamoo ni gammadu. Wallahi gaarabbumaa gammadaa jee jiini ramadaanaa nama duraa ta'e khayrii guddoodhaan dhumuun silaa nama rifachiisa garuu dhumarratti rabbiin guyyaa gammachuu islaamaa jee guyyaa 2 iida arafaatii fi iida soomanaa waan kanneef jecha iiddi si gammachiisa khayriin bal'oon kun dhumuun isaa ammoo si gaddisiisa wallahi waluma qixa inni kun. Yeroo jiini dhumuu karaa tokkoon ni gammada karaa tokkoon ni gadda karaan itti gammadu umrii rabbinaa kannee baatii 30 guyyaa 30 kana xumuruu hiyyaaf ni gammada garuu immoo khayrii dachaa argachuudhaaf ji'a ramadaanaa bareedaa kana dhabuu hiyyatti ni gadda. Ayyee gaafiin irraa xumura yeroo jiini ramadaanaa kun dhumu ni gadditamoo ni gammada maaliif?
lachuutu na dhagaa lachuutu gammachuun kee maali gaddi qaba lachuun kiyya akkam seete ramadaana kana keessatti waan hedduu du'aa godhachuu kiyyaaf gammachuu hedduun na dhagaama gaddi kiyya immoo ramadaanii dhumuun kun baatiin riskii baatiin khayrii tun dhumuun tun gaddaan na dhagaama. Gaafiin irraa xumura yeroo jiinni ramadaanaa kun dhumu ni gammaddamoo ni gadditi maaliif? Egaa gisee jiinni ramadaanaa dhumuun hin gadda harta kaan garuu hin gammada ji'a kana khayrii isa keessa jirtu itti dhaqabee gahee irra gahee fixachuu kiyyaaf hin gammada. Maaltu si gaddisiisoo? Wanni na gaddisiisu khayrii an qabda kaan na duraa kutee jechuu isaatiin na gaddisiisa. يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب أي ما شاء الله يا دافير ما ناقيتي جزاكم الله خيرا ورمري قوتو بريدو كان ولن سوى ربنا قدو قلتهم آمين آمين قلتهم عايزين الله يادن الرافون وغيزاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.